maatiin na gaafataa turani yeroo sana naanaa isaa turte gaafa isiin hambadeen jira jettee ji'a sadiin baay'etti wallaahi ji'a tokko hin banne na wajjiniin haasaati gaafa sana. Immoo anuma isa gaafa miskiina na wajjiniin turte sanatti fidee gad deebise jechuudha. Isinii galee atis duraanii koy atis yeroo isin baddu sana barbaaddettaati yeroo isin baddu. Bifti dhaggeeffadhaa. Maatiin na gaafataa turani yeroo sana naanaa isaa turte gaafa isiin hambadeen jira jettee ji'a sadiin baay'etti wallaahi ji'a tokko hin banne na wajjiniin haasaati gaafa sana. Isinii galee maatiin biyya ji'a sadii fayyaa Saawudii dee. Taayiruu gaafeensi gaafadha ishee gara keetti hin deebi'a. Mucaa kana yeroo isin miidiyaa sana irra jettee jara sanaa wajjin haasoftee jettu viidiyoo irratti hojjettee yookiin immoo jaalallee goote yeroo isin dhiiraa wajjin akkas maraattus hojjetteettaa fi yeroo isin geemii taphattus bira turtee yeroo akkaawuntii kana immoo yeroo jaallattu kenniteef yoo hamma immoo maali? Bira turtee tokkoffaa dhaggeeffadhu intalli na biloottee jirtu. Gaafa isiin dalagaa baafamtu viidiyoo waraabeen jira. Viidiyoo na jala seentee ilaaluu dandeessa. Viidiyoo gaafa duraa. Sii galee viidiyoo gara meeqaan waraabe. Viidiyoo waa'ee akkaawuntii kanaas immoo waraabeen jira. Akkaawuntiin kun kiyyaa garuu quutuun kun na biloottee jirti jedhee waraabeen jira. Gaafa sana namni na dhaqee tokko hin jiru. Keeruun maali? Ijoollee nuti wajjin hin ergatiin na beekan iyyuu namni marsii tokko koomentee jalatti naa kenneen jiru. Natti kolfeedhuma dhiisan malee. Waan tokko yaada wayii ibsadde waleedhaa carraa kennuu feeru. Waan gabaabduu. Walitti kenname waleen immoo Yesuus qabachuu fedha gowwaan. Har'a isiinii ergan tiiktokiin harkaa fudhattee miidiyaa kanarratti abbaatee taphachuu jammarte biloogiin irra keesse lakki keeruun kunnaan ta'u an asirratti taphadhee waan barbaadeen akkam bedetti laayivii seenee Oromoo kanarratti beekamtii godhadheen ol siqeetan giiftara way jaalladha jetteetiyyi tiiktokii irratti akka barbaade ta'a turte. Ana biloottee jirtu summa wallaahi mana maanchee keessatti ni jedheen gadda dhiyoo dhaqee arge. Mana maanchee jechuun walitti ergatanii isa jarjilaan nun arge. Amma gabaabinuma dubbiitti sin shamarran walii galtu waan ta'eef keessaa naqaati mucaa sana gaafadhaati natti deebisa. Si galee yoo mucaa kanaaf sagalee taana jettanii ati Suudii jirta intalli sun Suudii jirti ilaa kallattiidhaan nattanii argatanuttu yoo sagalee ta'uufi barbaaddan ajandaa miidiyaa kanarraa dhiisaati. Hundi namaatu damtaa mataa ofiitiin malee namni siidhaa yaadaa jiru tokko hin jiru jechuudha. Si galee intalli sun sabiidhaa isiidhaaf rifata yoo dandeetti qabaattan si warri Suudii keessa jirtanu hin beektan waan ta'eedhaaf jaalallee koo akkas hin taate hin beektan waan ta'eedhaaf fidaatiin natti deebisa. Isinii galee yoo yaaduu hin ta'in immoo zimmettanii mucaa kana irratti hin duulinaa mucaa kana akkanan godhinaa sababa siin jimmaa taate sababa siin maal taateedha. Yoo jimmaan himatte intalli kun jimmaan keessaa eessa jedhanii gaafatu. Tokkoffaa wanni isinii irratti Wallaggaa himatte gaafa duraa tiiktokii sana irratti Abiyyi laal gaafa duraa Mubaarikiin fiddee jennaan Mubaarikiin irratti arrabsite ijoolleen. Abiyyi fidde Abiyyi irratti arrabsan mataa gad deebiftee jennaan arrabsan Jaalmarroodhaa fi Jawwaariin fidde. Ijoolleen jala yaa'anii quuftuu keenya goota keenya jennaan akkana jechuu jammarte kana kennuufi jammarte ijoolleedha. Si galee achumaan Wallaggaadhaa jette ijoolleen Wallaggaadhaa yaa'anii. Narraa fitaa dhaggeeffadhaati. Gaafa maakiidhaan wal argatee ijoollee isaati maakii Wallaggaadha. Wallaggaa keessaa seenaan kan koo dubbatamee waan keessa dabarsee achumaan boo'icha jammarte maakii dhugaa seete. Kun muudii isin irratti qabatte. Angaruu gisee sana bilookii jalan jira. In hordofuus ajandaa namaa kana jalas hin deemu. Isinii galee yaada mataa kan koo na raggaasise bichaa yoo danda'e viidiyoo waraabbadhaan. Takkaa nam tokko mana bana dheeraa dubbadhee nam beeku jechuudha. Isinii galee. Keeroo qoyaande quuftuun koo gaafa jalqabaa kan isin faarsitu abbiidha. Yeroo sana quuftuu jimaa ittiin kiseenyisiis tiktokiin siis galee Abiyyi faarsaa turte. Achi Mubaarikiin fiddee irratti arrafamaa turte sana irratti ijoolleen biraa koomentu waan jajjannaan achi gaafa siinii wanni faarsuu jammartu Jawaarii fi wanni kana faarsitee Jawwaariif marroo faarsuu jammarte abbichuu gad deebifte. Kazaa amma ijoolleen kan Shawaa Wallaggaa minaaminiin kun namoonni baay'een namoonni mootummaa kana jibbanu warri gandummaas qaqqabanu quuftuu ka'e jechuu jammaran. Mucaanii Wallaggaan keessaa osoo namni jedhee bakka himatu hin qabdu bakka himatu hin beektu. Kan isitti dhalatte godina Jimmaa aanaa Limmuutti dhalatte obboleettii sii beeknaa haadhaaf abbaa sii beeknaa nuti
obbolee kanaaf iyyuu aadaa si beekna hundumayyuu beekna an beekaan keessaa walitti dhiyeenya nan qaba wallaahi warabbal kaaba obboleettii isiitii keessaa walitti dhiyeenya nan qabaan waliin haasaan ture isiidhaan duraa waliin haasaan ture innaa gaafa kana gaafa ani mallattoodha gaafa quuftuun kun wallagga jedhamtu gaafa siin baasan dubbataan ture nama dhibba jaamu maal irratti gastiidhuma kiyya banadhee dubbataan ture akkamitti akkas ta'a wanni kun isiinoo cimmaadha maaliif sobanii akkas godhanii jedhee dubbadhaan ture innaa har'a dhugaan jiru lafatti bahee jira isiin maakiin illee eega sobamte achumaan irraa calliste maakiin soban jaalladhaan jettee naan achumaan keeruddiiniin hin beekotee sobdee jirti qabamte jirti quuftuun isinii galee walumaa galatti warri udaan keessa zira yaadanii koomentiidhaan udaanaa jirtanu wanni isin fiddan tokkollee hin jiru. Galee nuti waan barbaanne gochuudha. Ilaa jara keenya. Wallaahi yeroo isaanii asiidhan nagee. Waleen Yesuusiin fudhachuu fedhe viidiyoo hojjette ture. Inni immoo Walee dhaan kennaa jirra. Walee carraan kennaa waan tokko itti dabaluu deemu. Itti kennaa waleetti. Awwalee yeroo tokko itti carraa naa kan ilaa waan hima deeliima. awwalee yaada isaa ibsatu. Laa gooftaa fudhachuuf jira gooftaan isaa fudhatama nus hin fudhanna yoo illee gooftaa keeruyyee fitadhee deemuu kan warra bashuun hin barbaachisu utuu yeroo tokko naan bareedaa ture. Awwannaan dubbachuu barbaadu. Mucaan kun rakkoo siinillee ijoollee keenya madaamii mana madaamii keessa jirtu shamara irratti fiduu deemtu kun waan guddaa ta'uu deema. Mucaan kun waan isiin hojjettu kun muzammil ofii isaatii gadi bahee wanni kun hundi isaa fiilmiidha piraankiidha rakkina hin qabdu riya kanatti nyaanne jedhetta godhee viidiyoo waraabee lafa kaa'ee jira. Garuu saatii kana keessa imbaasiin biyya Arabaa jiru hundinaa afaan Oromoo dhaga'a. Kanaan booda ijoolleen mana madaamii yoo du'uu dhiifte madaamii yoo ajjeesuu dhiifte waan barbaade goote akka tokko irraa gadi bahee hin dubbanne godhaa jirti mucaan kun. Jallattanii jibbitanii. Mucaan kun karuma gabaabaa gadi baatee waan kana Oromoo isinitti balleesseera dhiifamaa jettee akka shamara tokkotti gombos jettee madaamii dhattee dargachuu tokkoof tokko kun yoo ammoo hii kunnaan ta'uu fiilmiin hojjetaa jira dhaate bori ijoolleen keenya mana madaamii keessatti hin rakkanii bori ijoolleen keenya nu jalaa dhumini imbaasiin taa'e ilaalaara piraankii nutti hin fidina hin barbaannu piraankii godhaa jirtu jedhee mootummaa harka keessaa fudhachuu danda'a biibi. Ijoollee meeqa miskiinni kan mana madaamii keessatti rakkataa jirtu kan dhugaadhaan gadi baatee himachuu dadhabdee namni sagalee si fuuchuu dhiisee ofitti butuu dhiisee rakkataa jirtu meeqa jirti kun quuftuun akkuma ofiin quuftuudha jetti. Ijoollee keenya sagalee jaraan affanini ijoollee keenya mana madaamii keessatti hin fixini irratti gadi ba'aa hundi keessan irratti duula dhufte Oromoo dhiifama gaafattu maa irratti duultu maa irratti gootu hin jedhina rakkoo guddaa itti deemuu kaamuchaa kana irratti duuluu rakkoo guddaa maanchiin fixeera. Dhuftee Oromoon kun walii galee dhaggeeffataa hin jedhima wanti gargaarsa jedhamu kan zaabaadha hin jiru kana booda irratti gadi baati mucaa kana fixaati dalagaa galcha dhugaa jirtu kana. Awwaletti dubbisa awwale dubbadhu. Yesuus gooftaa fudhachuuf jira. Baga nagaa taate giiftii koo qoy tasgabbaa xiqqoosi. Wanti isin gochuu qabdanu amma waan tokko jira yaa jama. Duraan dursee warri awwalee buusii ettan obboleessa ijoollee jimmaa biran jira. Eddee biraatii ergasii eddee biraatiin abuusisaa turtanii asiin abuusuu hin dandeessan ofiin cannaqina. Inni lammaffaa nam guddisaayyoo awwalee wallaahi guddachuu qabaa hin ta'u. Maaliif bu'a mucaan keenya bar. Isaanii Yesuusiin akka isiin gooftaatti fudhachuudhaatti naasofte nuuf ibsu bakka. Wanni isiniin galle tokko isan modhumarraa somna kan amantaatii fi waan fedhe jechuu danda'a. Dhimmi yaada isaatiif dhimma amantaa waliin laallatu. Fedhi kottu jechuu danda'a waan fedhe. Laala miti yaada keenyatu irratti. Giiftii naasofte. Giiftii wal nurkaa makataa giiftii koo isa qophaattaa somna qoy. Isan marra jirru haasofna. Eessatti si argitee gooftaan fudhadha siin jette sirka jiramu gooftaan. Isan gooftaa fudhadhu jechuun mirga qabaachuu Gara biraanuu geessaa taa'u giiftii akkamitti haasofna. Sun dhimma inni yaada kennuu dhufe jechuudha. Yaada kennachuu dhufe. Amma dandeessisaa waan barbaade yaada kennachuu mirga isaati. Akkana. Amma wanti isin beekuu qabdanu yeroo gizeen ga'ee yeroon ga'ee wanti hundinuu ofiin fufutta'a. Wanti natti mul'ate irratti giifti. Keeruu kanatu keessi isaa nama qulqulluudha jechuudha wantan argaa jiru kun. Yeroo haqqiinsaa ba'utu ga'e jechuudha. Amma kana obsee amma kana cinqamee jaalala si qoma isaatti baatee
Suuraadha biraa kaasaa. yeroo Asaarii ila miti dooriin. Wayini isin gubaan immoo jamma saawwituu kaasaa. gubaan jammaree argaala. Amma kana hunda obsee mucaa cinqamee jiraataa jiru. Amma haala kanaan fufutta'uun yeroo isaa ga'e waan ta'eef wanti nu gochuu qabnu maa inni keeru atamaan afaan keetiin bahin. Kallattii hundaanii akkatti ijoolletti kana ijaarru akkatti walitti finnu akkatti tokko goonu kanarratti mari'achuu qabna akka ijoollee biyyaatti. Malee wanti biraa nun barbaachisu nuyin waa biraa irratti hirmaachuu hin qabnu. Kana itti yaada mucaan hin jaallataara. Amma san yoona namni tokko yaada gosa Suurattiin akkam bareeddi yaa jamaa mee ilaalaati. isa kan Wallaahi warabbal kaaba waan hafte hin qabdu. Aboo maanii tachi argina mucaa kana abboo keeruu biratti. Warabbal kaaba akka taane taanee achitti argu qabna. Baay'ee hin ta'u. Amanaa ijoolleen kun obboleessa. Obboleessa wallaahi obboleessa maali maa wali biyya jaraayu tokko miti yoo. Abdii dhaggeeffadhu jarri kun lamman akka wal dubbataanu walitti deemnee nagaa goone akka duraanitti waliin jiraatan. Mucaa kana abbaa faastan nu galchuu irratti argasi. Walee waa kaaseeraadha. Jecha kamii naannoo waliin akkatti yaadan qabinaa. Carraa dabaluu Atu muura tokko yaada atu muura tokko yaada isaa. Dubbii bareedaa. Yaada keewwan. na nummoo kara kamiinuu giifti walitti cunqursinee walitti oofnee silaa jara dura jammare waan jarri jammare kana galmaan ga'uu fi qabna. Keeruun keenyas gammadee jiraatu isiinis atasgabbooftu. Kana ammoo furmaanni keeruu qofaa waliin ga'uudha yaada jedhuun qaba. Kun yaada kooti gaa waan isin jettan hin beeku galatoma. Yaada kan kee nan deeggara walee musamma. Obboleessa koo nan deeggara yaadni keessirra nutis kanuma jirra. Mucaan kun yoo illee biyya kana keessatti tajaajilamuu dadhabde yookaan galtee oomaanii hidhattu yookaan immoo yamanniidhaan gad deebifamtee karaa oomaanii acha bahuu qabdi. Wallaahi. Lammaffaan immoo inni lammaffaan yeroo nu haasofnu irratti keeruun akka mucaan arrafamtu fedhaan jiru beekaa. Mucaan hin jaallataara wanti isin galuu qabu. Namoonni baay'ee yeroo dubbatan nama hamtuu si dubbatu guutuu keeruun jaallatee jaallalaan jiru. Inil diima. Yeroo jarri firoomsaa arrabsanu guutuu inil diima. Argaan jiraan. Kanaaf ani hamtuu mucaa kanaan dubbatu. yeroo haasofnu akka intala hin arrabsine. Intala mucaan nama jaallatu. Intali maal godhama? Kan intala balleesse feemasoota warra Oromooti. Maakiidhaaf haadha baateen balleesse. Mucaatti duulina akkasina. Maal taate jedhanii eenyuun ta'i? Mucaan maal balleessite? Amma mucaarraa dubbataa jiru. Mucaan badii tokko. Sirriidha. Iddoo siin jirtu uummata Oromoo dhaggeeffadhaa. Iddoo siin jirtu sagalee jara balleesse naa baasuu qabanidha yaani kan koolaan dhaggeeffadhaa. Anis akkasiin fedhe Jaratu balleesse intala kanaa jaratu iyyuu osoo beekanu ergaan jaalalleessi ta'uu baran immoo miidiyaarraa dhabama godhan. Sinii galee kana kan isin sagalee taatanu. Eessayyuu dhaquu hin danda'an. Ammas tokkoffaa. Fakkeenyaa jechuudha. Waan dhaabachuu dandeenya. Mucaa gadi baasnu taanaa warra bulkaa baaqumna agara. Hunda keenya beeka waa'ee biyya kanaa. Hin baasan yoo ta'e Silkiin illee qaalittitti maqaan si maal hin beekuu seeraa tareen qaalitti way bilbila qabdi. hin kennu gadi jalabanii kennu. Qaalitti halkaaf jecha bilbila. Mana keessa maanchi. Qaalitti siin bira jirtu maqaan siisin qorichina gaddu sun maayin. Siinii jaartii qeerroo maal jedhan. Silkii harkaa fuutee intala kanaan taa'attee mana keessa. Ammas intala hidhaa galteetti intalachi keessaa birriin kaffalan hoo baafamtu kalas. Baafnee jechuudha. Akka siinii kaayiru biratti abdii qabnu nuti birrii hanga barbaan itti dhangalaafne hanga dalaganne biyya kana keessaa walitti guurre. Nuti yoo barbaanne seeru dhaggeeffadhu walii gallee uummata keenya wajjin walii gallee mucaa kana qaama seeraatiin fuunee Itoophiyaa galchine akkasiin waraqaa baafattee gara Omaan deebitu gochuu dandeenya dhaggeeffadhaati. An suudiirraa nan fuudha intala. Suudiirraa nan fuudha yoon barbaade Omaanitti nan fuudha. Sinii galee. Haallaqe. Rakkoon tokko hin jiru sun. Waa hunda si waan eenyu keessa jiru ayyaa taphatiiraan taa'ee baasisiisee nan foosisiisa. Sun rakkoo tokko hin qabu. Intaluma bakkatti jirtu na baasaa. Intala baasaa fidaa intala. Anjala maddan sagaleen kun nagama. Intala faantanii jiran. Feemsoonni warri turre. Walitti deebi'an hamtuu mucattii isin dubbatinaati kan keeruus kan hundaayyuu dubbatinaati akka jarri walitti deebifamanii Intalli ammeenyaan kan bilbilbite indannas yoo ta'e miidiyaa kanarratti. Feemasoota immoo soba. Keeruddina dhaggeeffata. Atamma yoo isin sitti deebifamte fuudhamtee mucaan naannoo tokko naannoo nuti beeknu sii kaamtee ati galtee ana sii qaamaa siif hin argaara barkaa fuudhee galtee dhuftee mucaa kan kee jaartii kan kee
asitti mana kireeffattee kee wajjiniin jiraattee gorfattee ulfeessitee ilmoo sii badeessu. Wallaahi gaafa ilmoo deessan tasgabboofti. Hin dhiisin jaartii kan kee. Wallaahi. Okay, amma taraanaa kenna. Jawwaali koo bishaan bu'ee taraanaa kennaa iyyuu hin danda'u. Sagalee kun Tokko ansaar tokko kanaa jettee komentina. Abdiyyee mootummaa baay'inaa inuma tarsaa. Dhagaa. Waa tokko dubbaddaa. Nama gurguddaa jira. Yaada ciccimaa fidaati. Dandeeggaraa yaada keessanii. Waan dubbaddu qaba. Waan awwalee nama dubbate irratti akkuma ni jedhee walitti karaa itti walitti finnu qofaadha kanatti dubbachuu qabnu. Inni lamaffaan immoo birrii hanga feene gad dhangalaafnee finne isa jettanu dogongora kun. Abbaan barbaade mucaa dhaqee manatti qollofatee birrii hanga kana miliyoona tokko nu gaafannaan kaffaluu hin dandeenyu nuti. Hin kaffallus. Nuti kan barbaannu harka ijji bahi jetti Amaaraani yoon dogongora jechuudha. Amaariffaan akkana jedhama. Harkaaf harkatti mucaa qofaadha kan nuti barbaannu. Sini galee mucaa gaafa dhumtee mucaan asirratti mucaa kanaan haasoftee kaate booda waan gochuu qabu hundaa hin goona. Wallaahi isuma qubnaa garaati. Waan gochuu qabnu ni goona. Garuu maallaqaan gafeen itti baafnee mucaa kana finnaa hojjettan abiibii waan ati xiyyaaraan bituu hin dandeenye si gaafata Oromooni. Uummanni bare borsaa baatee deemaara borsaa duwwaa. Si galee kanaaf waan akkasirratti dubbadhaa maallaqaan gafeetan nu gaafadhaan jedhina. Oromoon borsaa duwwaa deemaara bar. Dhugaa keeti ansaariyaan ni kan keessirri beekaa nama hayyuu nama habiibi ila ansaara sumaan chaalenjii qaba hundi keessan ansaaritti fooloo dabalamaa ansaar chaalenjii qaba wallaahi warabbal qaba ijoolleen keenya hundi keessan Oromoon ansaariin fooloo godhaani asumaan hundi keessan ansaaritti dabalamaa ta'ee mallattoo ida'uu hunda keenya jiru balleessaatuma kan keessaafuu kan ansaar sirriitti gadi qaba balleessaa nata isiniin jedhe harki keessan fayyaa argatu akkana laa dafa uummata Oromoo uummata fedhii. Yaada anis yaada gadheen bakka dhuguma jaallata ta'ee aannan dubbisa miiseen jiran nan haasofsi. Giiftiin bu'iinsiin barbaada. Ilaatu giiftiin hin bu'ini keeru dhaggeeffadhu. Wanti akka addunyaatti jechuudha seenaadhaanis waan adda addaatiin yeroo ilaalamu wanti amma shamaraa mala namaa malu hin jiru. Giiftii harka mirgaatti qabadhu. Dhaggeeffadhu. Isin mala shamaraa siif hamaltu giiftiin. Kara kaaniin immoo nu jirra. Ijoolleen keenya warri keeruudhaa quuqamtan hin arrabsinaa quuftuu hin qeeqinaa isammoo nu maallaqa kaffaluu hin qabnu jettanu dirqama maallaqa kaffallaa dirooniin akkaataatti maallaqa walitti qabuu dandeenyu akka keenyatti haala nu mijeessaa wanti maallaqaan ba'e maallaqaan gala keeru natsaa wanti dhufu hin jiru. No. Awwalee koyaande wanti sii galuu qabu. Asirratti waa'ee maallaqaa dubbachuun keenya sirrii miti. Nuti keessaa waan walii galle. Baroodha bakka. Baroodha. Asirratti waa'ee maallaqaa hin kaffallaa jennii sana dhiisaa. Boolla nu buusa. Elaa awwalee ammaati wannan jedhaa jiru maallaqaan gafeetan nu gaafadhaa gaafa jedhamu awwaleetti fakkeenyaaf miliyoona 5 yoo ati gaafatte miliyoona 5 kaffallaa. Hin ta'u jechuudha kun. Kanaaf maallaqa miti nuti barbaannu intala awwalaa. Yaa kan amma nuti kan barbaannu ansaariin fooloo godhaatu magaa. Challenge isaa injifatu as nuti kan barbaannu dhaggeeffadhaa intala kana intala kanaaf keeruu walitti deebisuudha akka jarritti walitti deebi'anu mana qeerrootii intalli fuudhamte intalli nama keeruun jedhe bira geeffamte fedhu keeruu noomaanitti fudhatu fedhu ofii isaatii galee hadhufu waan isaa ta'e si galee bakka jaalallee isaatii deebi'uu fi qabdiif abbaan fedhe maaliin mataadha gadi haasaa si galee jaalalleen keeruu deebi'uu fi qabdi haqarraa qaba yeroo baay'ee wajjiniin cinqamaa ture yeroo isiin mana madaamii kuweetiin jirtu kaasee annan beeka ragaa isaa ta'an waan fedhe irratti ragaa nama baadhaa beebi kee wallaa ragaa keeti si galee wajjiniin cinqamaa turte nu hundinuu hin beekna mucaa kana maatiin siillee keeruu beeku wallaahi yeroo isiin ji'a sadii maatiirraa baqattee jettu keeruu qofaan haasofti lakkiin jirti jedhaa ture keeruun warabbal kaaba akkuma kan ji'a sadii yeroo tokko miidiyaarraa baddee turte kanaan dura yeroo sana keeruutu beeka bakka isiin jirtu akkaataa jirtu kan nagaa osoo waan tokko hin ta'in nan bada jettee keeruu qofaan haasofti nama kanarraa bilbila hidhattee inna mucaan kun baay'ee wajjin dhiphate har'a immoo mucaan kun gadi baatee xiqqoon si gaafa sagalee argattee fammaste jettu mucaa kana dagachuun dhibbaan dhibbatti dogoggora kun shamarran keenya guutuun fakkeenya irraa fudhadhaa akka mucaa kanaatti namni jaalallee keessan bakka tokko geessanii dagattanu guyyaa tokko qabamtan hudduu warree seenutis hin dhiba jechuudha. Har'a quuftuun jawwaala harkaa fuudhamuu jechuun mana hidhaa galuudhaan tokko jechuudha. Sababa maali? Sababa jandaa kanaati. Kanaafuu amma quuftuutu jawwaallis deebi'ee dhiisee qeerroon nuti wal mari'annee
bakka keeruun jedhetti geessinaa fi qeerroon immoo mucaanuu kennuu qaba. Hundi keessan ansaariin fooloo godha. Akkasi. Ayyaareen qaba. Waa geetti xiqqoon badhamee hin batta. Yoo immoo tokko itti fixadha. Yaani kan koo jechuudha laale. Yoo immoo hin fedhuu jette yoo immoo hin barbaadu anansaa keeruudhuma hin barbaadu jette tiiktookii si fudhachuuf akka namni maqaa siin dhaale yoo barbaadde Oromoon birrii miliyoona tokko buuftee tiiktookii keeruudhaa kennitee tiiktookii quuftuu harkaa fuuchuu bakka kanaan achi wanni biraan jiru. Maasalaamatti fufi diroon. Ayyee. Wanni yaada tokko naaf dhaggeeffadha. Yeetamaaree sabu wasinyaalla. An jechuudha birrii 8,000 kaffallee birrii kana kaf goonee walumatti biyyee kaf goonee intala achi baasuu qabna dhaggeeffadha. 8,000 kennuun qal'aalee bataam qal'aan no. Eegalee walitti birrii gurree kaf goonee kaayiruu bira fiduu qabnaa jedha yaadni kan koo. Nagaan bataan isaa. Albaga yaada kennesh አይደለም ሙጫኑ ከኛ ብሪ ማሊ ፉደምት ሙጫኑ ከኛ የምን ብር ነው አንድ ብር የኦሮሞ ብሪ ተካ ወንት ስሞሰኑ ጅሩ ከፍከፊ ሰከምተም ጉዘሚል ከለተ ኩመዲ ደመን ቶኮ ከፍከፍ ጎነ የተ ጉዘሚል ሞተር ባተመነ ጋፈተመ ኩመዲ ደወር ያለ ኩመዲ ደወ ከፍከፍ ጎነ የተ ከፍከፍ ጎነ ሲሲ ከሙዘሚል ጅሩ ኦሮሞ ብሪ ተኮ ወንት ሲብራራበተን ጅሩ yoo isin muzambiliin jibbitu miti anna mana akka muzammil jaalladhu hin qabu naaf ta'a muudii mucaa sanaa waan isaan beeku mala oromootti yaada gowwaa qabee irraa nyaate waa tokko nama dhuunfaa qabee waan awwaalaa irraan buusanii malee oromootti yana quuftuudhaan walii galanii quuftuudhaan yoo kan akkana godhe irraa nyaate muzammil badii tokko hin qabu wallaahi karaa ittiin nyaattan argannaan oromoo nyaadhaa akka kanatti feemasa gowwamsanii ammas quuftuun jabduudhaan mikkoo feemasoota kanas karaa akkartee waan barbaade godhaa turte bara warra balkaaba galee Duddubee simmoo namni jira. Duddubee simmoo namni jira. Akka amaddiinsa hoolaa sanaa miti. Inni gadi bahee bu'aa oola nama waatti kennu hin jiru. Isiin kun waan barbaadde argachuu dandeessi mikkoo feemasoota irratti galfatte si galee. Innaa maanni beektu faamilee qoftu jechuun wallaahi dubartii jabduu Oromoo kutaa 11 miti. Oromoo miidiyaa irra jiru fayyaaraa isaa turte. Kuniyyuu gobazummaasiiti badii tokko qabaachuu ni dandeessi. Innaa kanaafuu ittiin duulinaati miidiyaa irratti as nuu fidaati. Dhiifama ummata gaafattee gara hojii hagaltuu yookiin immoo kaayiruu bira hadhattu ittiin duulinaa dubartiidha akkoo dubartiin kun waa tokko hin beektu sayyuu dhiira saffee besii dubartii asii ittiin duulinaa keeroon hin jaallata taanaan mucattiin Misenjera yoo qaba beekta misenjera qaba guruppii goona dhaggeeffadha guruppii goona hin finna laanta kan kaayiruu qaba kan ta'e quuftuu qaba dengada furaan gootirte gaafa geemisi. Qaba waliin waggaa lama geenyarra waliin sun qaba. Guruppii nuu fidaa keessa Mariyaa namoonni kun amma isinii fidaa wallahi laazim waliin sun Wayyee kan biraati. Attaniitti dawwaltanii akka waraabamne nama dhiiratti sinirraa kaasuun mala siigalee mucaanii silkiin harkaa fuudhamee jira. Waan akkasiin godhina. Karaa gabaabaa abbumti fuudhe warrumti feemesaa fuudhe sun intala sana fiduu. Takkaa'umu guyyaa torba tafeen beektu miti Akaawuntiin kun mucaa kanarra galuudhaaf guyyaa torba tafeen guyyaa torbaaf na adabee jedhe waan iimeelii yeroo 3 jijjiirameef waan yeroo 3 riimoof keessaa godhameef sini galee guyyaatti yeroo 3 seenee ture innis kanaaf guyyaa torban kana gidduutti yoo intalli dhuftee waa tokko hin dubbatiin mucaan baan gochuudha jechuudha akkuma kaleessa naanaatiin jette waan jiru sanatti qabee garagalchuudha jechuudha tiktaakiin akka itti gubatu dhufeera waan qallaaliidhaan gubatan inni akka wanti ittiin gubamu sini galee hin beektu kan kanaafi eega maqaan kaayiruu badee jechuu qabna halaas. Jar dubbadhu. Ijoollee hedduu boora dhaggeeffatu buleessu ijoollee hedduu jaallatee warri ergasii suuraa si maxxansanii gurbaan tokko faanda iyyuu achuma keessira maaluma waan itti babbarreessaa oola inni akkasiin danda'amu buleessu jaallee kaayiruutii dhibbatti nu dura dhaabbanna wanna kanarra si galee. Guruppii finnee nama intina fooroon si kuma kudha torba baar SBC kana fakkaata. Asumaan warri bashannanuu barbaadan kolfuu barbaadan yeroo baay'ee ansaariin fooloo gochuun dagatana. Abibi tuati utuan akaunti gargaarsa maxxanfadhe amma na biloo kan deemu fooloo na godhaa naannoo akka waan birinaa kan isan yaa kiyee satin dalate fooloo godhaa chaalenjii qaba leenca tokko fudhata yoo kuma 300 gale yoo kuma 200 gale leenca tokko fudhata chaalenjii nama wajjin qaba waan ta'eef keekii afurtu qophaa'ee jira akka qoccoo biyya keenyaatti nyaattu wallahi keekii afurtu qophaa'ee leenci sin dhufa fooloo godhaa kottaa maafi mushkila ijoolleen keenya keessaan kottaa miiseenjaraan guruppii dhadhaatii waan godhamu malee hojjedhaa malee miidiyaa irratti
baatti guyyaa lamaan mana barumsaa seenaa. Maaliif yoonii fi akka ijoollee namatti ansilaan akka ijoollee fakkeenyaaf akka nama tokkotti gad ta'ee barumsa kiyya garee yoo naxannee dubbise waan hin dabarreef hin qabu shuur fitti naman. Garuu immoo namni tokko baratee egaa intiraansii fudhate yoo gibbii mootummaa galee mootummaan gargaarsa godhaafi Okay, sorry, wait sirreessas. Hayyee itti fufi. rafuun qabu. Garuu amma namni tokko yoonii fi kan baratee Guys, tap koppilinkiin keessan gaa miti. Guys, koppilink godha hundi keessan. Tap godha. Tole. qabxii dabrinsaa yoo dhufteef namni tokko kan gad ta'ee haxannee sirna barnoota ammaatiif quba qabdan. Sirni barnoota ammaa qulqulluudha. Abbaa lafee lafaatii isaa argata. Saniif waan silaan gad ta'ee akka ijoollee namatti haxannee waan hin dabarre waan hin qabneef. Rakkuma xiyya tanaa hojii yoon gara yuunivarsiitii gale mootummaan kaafteeriyaa waan hin nyaadduuf mana kiraa waan hin kaballeen barumsa kiyya baradhee achirraa ba'ee waan takkaniin abdadda qaxxaramee waa ramadamee mootummaa keessatti niin hojjedha jee. Okay. Garuu immoo Amma maaliif jirta? Ogita karaal garuu wanni abdii murannaa biyyatti sanitti wanni gara abdii murannaa saniin na oofee ture. Hin baranne itti sirriitiin an torbee tokko baadiyyaa taayatiin torbee keessa guyyaa lama fa'aa dhufe inumaa eegaan foormii guute barumsatti hin deebine maatii bira galeetiin viidiyoo yoo galaaltanii gartan baadiyyatti waraab. Eegaan foormii guutee ture bakka maatii biyya bira baadiyyuma taa'ee qormaatumaa fi dhufee bakka makiinaa qoree ijoollee Haramaa yuunivarsiitii galee namoonni as jalaa jiraachuu hin dhabu namoonni Haramaa yuunivarsiitiitti qaamaan na arge. Barsiisota Haramaa yuunivarsiitii hedduu wal garree akkuma keessan kanan na jajjabeessu. Adda ayyaane. Akkasii galee fatanaa biyya muraddeetiin jiraan wanni abdii murannaa sanitti achi na geesse barnoota kanarraa wooma qixa sirriiti waan hin baratiniif waan hin qabxiin naa dhufa jee abdaddee hin jirre. Okay. Amma maaliif jirta? Gaafiin kiyya yeroo amma jirtu kana as dhiheenya maaliif jirta ree? Barumsa dhaabdee completely. Amma miila kana bakka fatanaa furadheetiin fatanaa hanga gadhiifamtu eegutti jira. Fatanaa furannee intiraansii. Intiraansii fudhattee? Furadhee hanga fatanaan naa deebitu eegutti jira malee fatanaa sanillee waan qixa sirriitiin hin baratin. Garuu immoo ragaan na barbaachisa jeetiin kaniin ragarraa hafuu dadhabee deeme ijoollee. Okay. Barumsa kan kee kana itti fuftee barachuudhaaf yookaan amma maatiin kiyya hagaanan fageenya isaan sirraa jiraniif maatii baadiyyaa jiran ijoolleen baadiyyaa jajjaboodhaan ni baratu yoo nama isaan xiqqishu sappoorti godhu qabaatee karaan barumsaa magaalatti illee garee gartee bakka isaa mijjatutti akka baratutti waanuma namni hundi jireenya kana keessa dabreedha by the way. So ati amma intiraansii qoramtee jirta. Intiraansii booda barumsa kan ittiin fufaadha moonan dhaabaadha yaadna kee. Ani intiraansii maayinsaan qabxiin dabrinsaa yooniif naan dhuuftu niin beeka waan amma waan dhugaa takka beektaa ni beekta. Dhugaa beeku wallaahi gaari. Waan hin qixa sirriitiin hin baratin qabxiin sun naan dhuftu. Garuu immoo yooniif hin barumsa silaa hararfatti akkatti barumsa wannaa maallaqaan hin baradha yooniin jee maatiin tiyya asittuu na barsiisuu dadhabaniiti amma miila kana jechuun waa hunda miidiyaa irratti ni manjeeti malee amma miila kana harardiisi as keessa taa'uuf waan amma miila kana nama miidiyaa irra na beeku amma manni kun keenyaa bakki tun baadiyyaadha bakka akkanaatti illee miti mana keenya nama miidiyaa irra na beekuutu magaalaa keessatti akkuma addufeen qabanii neetwoorkiin isin jirtu hottoos taa'e naan jenii amma taa'u. Umriin kee amma meeqa? Umriin xiyyaamata 18. Okay. Intiraansii tana irra deebitee barachuu hin dandeessu wanti jechuun waggaa dhufu. Waggaa dhufu irra deebi'ee barachuu hin danda'a garuu yoon ijoollee hojii guuteen hin danda'a akka ajaa'ibaatti hin danda'a. Garuu immoo isuma sanuu irra deebi'uudhaaf ani fedhan qabu ture maaliif isa kanaa waan dirqiin fide dhugaa himuudhaaf wallaahi achi taa'ee fedhii barumsaa qabuudhaaf malee silaa akka haalaan keessatti wayyan silaa barumsa kiyya addaan mura ture. Okay. Amma
ammatti mee uummanni kun maal akka si gargaaruu barbaada? Nama kuma sadii asii daawwatu jira. Maal akka si gargaaran feeta? Egaa uummanni an ammas gargaarsa jechuun silaas beektaa wooma namni si kanne takka wooma namni si qoode hundinuu gargaarsuma jaamti. Waan fedhaniin waan danda'aniin na gargaaran takka maa rakkoo takka qabu uummatuma kiyyaa na gargaaran. Maallaqa qarshii meeqa osoo harkatte fakkeenya akka fakkeenya si kaasuudhaaf amma qarshii meeqa ni qabdaati. Kana hoggaan siin jedhu qarshii meeqa yoo harkattee haga qormaanni sun illee dhufu eeyidee barumsa keetillee deebi'uudhaaf waan tokko tokko si barbaachisu bitachuudhaaf yerumaaf gartee miti wanti ta'uudhaaf qarshii meeqa fa'aa si barbaachisa. An ammaan tanaan ni beektaa? Ammaan tanaan qarshiinis waan qarshiin taatees hin beeku qarshiis takkaan garree qarshii maanuu waliin garree jechuu barbaadee deeman qarshiin an fayyadamee jiru yoo xiqqaattee maatiin xiyyeechirraa na argan qarshii 500 qarshii 1000 takkaa waliin dabarta. Okay, akkaawuntii mataa keetii ni qabdaa baankii daldala Itoophiyaadha. Akkaawuntii kun qabu wandeen gaddamma Saaladdiin Abdii sababa viidiyoo tiyya arke viidiyoo sana ol baasee namatti hin seen akkaawuntii baafadhu yee qarshii 1000 takka na ergee maallaqa isaa. Ayyee. Saniin cirraa ka'ee baadiyyaarraa isuma san noolii fayyadamee dhufee eegaan addufe sababumaan Saaladdiin 1000 takkitti san na ergee akkaawuntii baafadhu naan jee addufe akkaawuntii baafadhu. Namni asin na beeku kamiidee irratti na argee na beeku kootuun galiin iyyee asumaan taa'utti jiramma. Okay, akkaawuntii kan keessatti himi 100 tokko? 1000 takka? Ayyee. Mee buufasan fide an akkaawuntiin haaree hasamurraa hun beeku barammaa hin qaban ilaala. Okay, Saaladdiin Abdii itti bilbilee yaamuu yoo jiraate. Amma Okay, Saaladdiin Abdii reessi irraa godha. ganna fidaa Okay, na obsi. Bilaal na obsi ati sin daganne na obsi. Naa himi ati lakkoofsa. Saaladdiin Abdii laayif irraa si barbaada nama 3,000 fi 200 jira mana kiyya kootu. Kastii takka 78 bakka feeti jiraadhu ga viidiyoon bantu dirqama miti. Gastii ergaa takka 78 Bicara si barbaada muraad. Kuma takka? 78 Ayyee. duwwaa 5 duwwaa 9 Ayyee. Bilaal obsi meeti Bilaal muutu naa qabadhu. Bilaal muutu naa qabadhu ati. Kuma takka 78 duwwaa 5 duwwaa 9 77 9 Muraadi. Muraan Maaman Nuureeti. Okay. Akkaawuntiin kun sinni mul'ata laalime. Mul'ate. Laalli lakkoofsa sirriitti. Kuma takka 78 duwwaa 5 duwwaa 9 77 sirriidha. Okay. So family. Maaliif buutanii akkaawuntiin dhufnaan reefu qarshii 10,000 galchaaf jettee ol seentee akka turte obboleessu akkaawuntiin kana fudhadhu galchee akkaawuntii sirriitti. Nama kijibaa tokko hin feenu akkaawuntii kanallee as jalatti nuun barreessina qarshii 1000 takka galchaaf. Niirumaa biyya lafaa kanarratti qarshii 1000 takkaan harkee beekaa jeessanuu Saaladdiin Abdiitu akkaawuntii xiyyaa banadhu jeena ergee maallaqa isaa. Imagine ijoolleen teenya akkamitti akka ishee wal barbaaddee wal iyyaafatu. Imagine mucaan kuni akkamitti akka inni like hagamta akka supporter isa barbaachisu barumsa dhugaa namni mucaa kun ammoo ijoollee ama 18 siniin jee ani obboleessa keenya kanaattu Saaladdiin Abdiitu bilbilee natti himee viidiyoo mucaa kanaa mooniin harka attention godhee takkaan aleen beeku gizeen hordofee laalu mucaa kun waan amma as nutti himee kana dhugumaan qaba. Burdi. Wayya Saaladdiin. Akkam jirta nagaa fayyada. Fayyaa jirta akkamii galata rabbii. Niin jira kun galata rabbii gaa. Cufee waan kana. Nagaa kun gaalam jirta. Baga jiraatu. Cufee jee waan sannu bira. Fayyaa alhamdulillah guys namni kuma 3 fi 700 sina daawwattan kuni yeroo tokko bakka takka illee copy share nu godha akkasuma akkaawuntii kanarratti qarshii 100 galchaaf dhibba moo waan guddaadha isin namni qabu qarshii 100 irraa kuma 10 nin gargaara azzala nu jettanii isin galcheetu dhufeef nama jiru qofa barbaannam Saaladdiin rabshaa akka keessa jirta maybe
yoo si mijate waan san firraa xiqqeessii gisee si yaamne akka nu jalaa dubbattuuf waa'ee mucaa kana akka nu ibsitu barbaanna. Muuziqaa irraa xiqqeessa hajii mana rifeensallee ta'u rakkoon qabu. Obboleeyyan keenya galchee fitan dhufee miseejiin gisee sii dhufte miseejii sii seenee mi'ammaa Muraad. Sente qarshii 200 maallaqoota galaan akkana qarshii 200 qarshii kuma takka waan dandeessan asirra galchaaf jechuun mucaa Oromooti bakka mucaan kuni nama baratu jiru nama waan jiru diina takka keessa dabre immoo kuma takka ergan ammaas. numa seente ni ergan akkasuma ni ergan rakkoon qabu habiibi nuti gammachuu obboleessa keenyaa kana harkuu barbaanna. Isni galee ana obboleessa keessanii Saaladdiin Abdii obboleessa kiyya kabajamaadhaan jaaladhu mucaa kana isaattu nu dura gadi hin bee. Rakkoo walii hubachuu hin dandeenyu amala keenyatti. Dhibba kuma yoon qabaadde dhibba takka irraa waliin asirratti irratti kuma yoon qabaadde 900 irraa namaa kannee qarshii 100 irraa namaa kannee 900 maanaa hafaa waan ja'u godhuun qabnu qarshii kuma qabnu irraa 100 takka yoo ergineef isaaf faayidaa guddaa. Miseeji isaanii dhageenyaa seenuufi jira waan dandeessan irra galchaadhaaf namni hundi akka wantiin tana Muraad jaa maqaan isaa kana let's go family Saaladdiin mucaa kana jalqaba akkamitti argitee akkamitti gara miidiyaa fiduu dandeessee maaltu jiramee nu himi. Murti. Oye akkam jirtu Saaladdiin nagaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bakka mana rifeensaan jira beektaa saniifin sagaleen nama jira jimsii amma cufanii. Ani mucaa kana nillee beeku social media irratti akkaatuma ni viidiyoo itti maxxansu sani taa'u badeeti. Rakkoo isaatti irraa hubadde beektaa namni waan keessa jiru viidiyoo waraabee maxxansa malee akkana lafaa ka'ee wanni maxxansu jiru beektaa rakkoo matiyyaan qoosaa fakkeessee dabarfachuu jira malee rakkoon qabaa jee akkaan isa irraa hubaddeetti maatii 4 qabaa obboleeyyan 4 qaba jechuudha. Obboleeyyan isaa hojii dhalatan jechuudha. Obboleeyyan 4 afran keessaa maatiin barsiifachuu dadhabanii inni tokkichaan kun nuuf haa baratu jedhanii baadiyyaarraa gara magaalaa ol fidan burqaatu tura jechuudha. Boodarra gaa maatiin waan barsiisanii dhabanii hedduu rakkatanii hanga inni bakka mucaallee rakkatee waan nyaatu dhabee guyyaa 2 halkan yoo guyyaa laaqana nyaate halkan irraatu nyaatu haala sanii barumsa bareedaa ture beektaa. Boodarra bakka abdii kutateeti barumsa kanaas hin dhiisaa waan hin nyaadhee dhuguu hin qabu namni gargaarus hin jiru waan ta'eef barumsa addaan kuteetiin takki immoo baadiyyaa gara maatii xiyyaa deebi'aa jira. Baadiyyaa bakka inni galu kuni araddaa biiftuu nagaatiimsa akkasumaan Muraad. Yeroo tokko dhiifama waliin warri ibirrii na gaafattan dhaggeeffadha. Ibirri irraa asirratti arguu ni dandeessan gabaabumatti. Haasawaaf yoo koomantuma godhuuf ta'e malee ibirri irraa asirratti arguu ni dandeessan gabaabatti. Ibirri jettanii gizee nuti gargaarsa waan tokko goonu nu rabbashina. Isinii galee muutirraa kaafadhu Muraade ibirri jettanii nun jeeqina. Ibirri irraa asirratti arguu ni dandeessan. Azar baankii irraa Nigdi baankiitti arguu ni dandeessan. Nun jeeqina gargaarsa mucaa kanallee jeeqina please. Ibirri yoon kaayama ibirratti qarshatame tamin ergitan hin beeka. Nigdi baankii irratti namoonni qabanaa erganii fi dhiisa gufuu ittiin ta'inaadha. Kanas namoonni immoo lakkoofsa bilbilaa keessa jira. Raayeen boloo isin godha. Akka fakkeenya amma nama boloo godhee kanatti laa. Kottu bayi kottu atanaak maarree maqaa ishee hin dubbifamu. So thank you so much. Mucaa kana akkaawuntii tanarratti qarshii 1,500. Ayyee itti fufi. Araddaa biiftuu nagaa jiraata maatiin isaaniitti jiraata maatii mucaa jechuudha. Lafa baadiyyaati burqaatti tiraarraa hedduu fagaatti. Gama baadiyyaatti argamtii lafti maatiin jiraatu jechuudha. Amma achirraa gara magaalaa dhufuudhaaf hedduu ulfaata maatiitti jechuudha. Sinqii torbee takka fidanii fiiti